Hai hordoftoota YouTube channel kiyyaa jira jirtu an baay'ee nagaa kooti baga iidiidhaan isin gahee kila'amti bekeer jedhama. Mitiira arabiffadhaan beeka waan ta'eef kila'amti bekeer isiniin jedheera. Obboloota koo musliimaa kan YouTube koo jalatti argamtan kan baay'ee isin jaalladhu baay'ee isin kabaju kila'amti bekeer isiniin jedheera. Akkasumas firoottan koo baga ayyaana iidii isin gahee isiniin jedha. Akkasumas firoottan koo qofa otoo hin taane obboloonni haadha kiyyaallee jechuudha. Danfeera. Obboloonni haadha kiyyaa, obboloonni harmee kiyyaa jechuudha. Baay'een isaanii musliimadha. Karaa adaadolii koo jechuudha. Adaadoliin koo musliimonni jiru. Isaaniin illee baga ayyaana iidaan isin gaheen jedhaani. Akkasumas eessummaan koos jiru. Obboloonni haadha kiyyaa, obboloonni harmee kiyyaa jechuudha. Musliimonni jiru waan ta'eef isaaniin illee baga ayyaana iidaatiin isaaniin gahee jecha. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube kiyyaas ijoollee musliimaa, obboloota musliimaa baga ayyaana iidiitiin isin hin gahee isiniin jedha. Ayyaanni kun kan gammachuu, kan soorummaa, kan milkaa'inaa, kan itti galtan, kan itti maatii keessan wajjiniin wal argitan Rabbiin isiniif haa godhu isiniin jedha. Baga irraa haftanii baga geessanii ammallee ayyaani milkii isiniif haa ta'u, ayyaani kan eebbaa isiniif haa ta'u, ayyaanni keessan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan har'a qophii addaa ni godhe. Kun qophii ayyaanaati jechuudha. Qophii iidiidhaan qopheeffadheedha. Kanaaf kasalichi na jeeqnaan ofirraa gadi baase hin boba'a. Kana gammachuu keessan gammachuu kootii. Kanaafuu isin waliin ayyaaneffachuun barbaade. Inni kan biraa immoo baga geessan isiniin jechuufan dhufe jechuudha. Waan an qopheeffadhe ilaalaa jirtu. Daabboon jira. Waan dhugamus kunoo lallaafaan jira. Lallaafaan jira jechuudha. Laaffisa kan gadi darbachuudha. Wantoonni nyaatamanis wanta gosa sadii qophaa'anii jiru jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Bakka tokkotti an godhe kaameeraa keessa akkanaa galuuf jedheen bakka tokkotti dammaree as kaa'ee jechuudha. Waan nyaatamu gosa sadii jira. Kanaaf egaa anaa fi kakuu malee namni mana keessa hin jiru. Kakuun kun ciistee na dhaggeeffatti sagalee maal jechuudha. Ayyaaneffannaa guyyaa har'aa baga iidiidhaan isin gahee isiniin jecha buna danfisadheera. Buna waliin ni dhugna. Ayyaanni kun kan milkii isinii akka ta'u an hawwii kooti. Ayyaana gaarii isinii ta'a jedheen ayyaanatti galtanii jaarsa bareedaa, jaarsa gaarii dhugaan kan isinii hawwa. Maali yeroo hundumaa waa'ee jaarsaa odeessitaa kan jettu fayyoo yeroo hundaa waa'ee jaarsaa odeessitaa kan jettu ijoollee keenya biyya galanii waan isaan rakkatan anatu beeka.
gubatteen beektu abiddatti gamti jedhan. Isaan waan isaan barbaadanii dhaban amma waan hin beekuu fi kanaaf jaarsa bareedaa isaa sinii kaa kennuun siniin jedha. Isa sin qanansiisu, isa mataatti sin baatu, isa bakka akka barbaadanitti sin bushu, isa sin jaallatu, sassata san beekne, isa haasawaa beeku, kalarii isa bifa isaan isinii filadhu keessa waan ta'e murteessaanii keessi isaa haa bareedu malee nama akkasii isinii hawwaga ayyaana iidii kana irratti rabbiin keessan isin guyyaa hamma kana tsoomtanii kadhattan isiniif haa kennu isiniif haa dhaga'u isiniin jedha. Anaaf gammachuun keessan gammachuu kooti. Yoo isinitti tole natti tole jechuudha. Iddoo jiru nama ga'a jedha Oromoon. Yoo gammachuu isin qabaattan nan gammada. Biyya gaddu keessa wanta namatti tolu hin jiru. Biyyi yoo jeeqamte wajjin jeeqamu, yoo biyyi gammadde wajjin gammadu. Kanaafuu isinillee yoo gammadan si wajjin hin gammada. Yoo isinitti tole anattis natti tole jechuudha. Kanaaf hordoftoota YouTube channel kiyya akkana isiniin jecha ayyaaneffadha jechuudha. Waan qopheeffadhe kanaaf ka'ee ofuma koo nyaadhee gaa ofuma koo qaqqammasa malee kam taaree dura bunarraan jalqaba hunda shi waliin hangaa jechuudha. Wallaan hin jiru waan ta'eef. Kastiin fataa jechuun dhugaa sammuu ofii fiyyuu namatti tola. Bakka baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha. Naasinitti dhagaamiini ayyaanni waggaan yeroo ga'u yeroo baay'ee namatti dhagaama waan ta'eef biyya faa nama yaachisaa, maatii nama yaachisaa, warra nama yaachisaa. Kanaafuu obsaan keessa darbitanii waan hundumaa bira geessu isiniin jedha. Gaa'anii obboleettiin keessanii obsaan bira ga'e jechuudhaan waan ta'u waan hundaa obsitanii keessa darbitanii bira geessu. Kanaaf himee daabboorraan jalqaba iidii nagaa godhuu. Waaqayyo hidhamtoota keenya haa yaadatu. Dhugaa isaanii dhokate haa mul'isu. Warra dhugaa dhaban dhugaa isaanii haa mul'isu. Haadha hiyyeessaa yaadatu. Dhiiga dhangala'eef ilmi haa falmu. Maa gochuu hin dandeenyu kanu murteessus aangoos hin qabnu maas gochuu hin dandeessu waan ta'eef isaanii yaadachaa deemna. Lubbuu darbeef Waaqayyo haa faradu, jannata haa qanasiisu, warra lafarra jiraniif obsaa kennu, warra mana hidhaa keessa jiraniif obsaa kennu, dhugaa isaanii haa baasu, hidhaa isaanii immoo irraa haa hiiku. Maal goonaaf humna hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Yeroo kamittuu isaanii yaadachuu qabna. Akkasiin jedha iidii haala kanaan kabajachaa jira jechuudha. Baga ittiin singee jechuufidhaani kan amma kana qopheessee isin fuulduratti dhiyaadhe jaalalan qabu isinii ibsuuf, kabajan qabu isinii ibsuufidha. Amantaan keenya akkuma ta'etti jiraatee wal jaallachuu, wal kabajuun nama daangessu jechuudha. Abbaa waan fedhe amanuu danda'a, waan fedhe waaqeffachuu danda'a. Garuu wal kabajuu, wal jaallachuu waan tokko jechuudha. Kana keessatti nama fakkeenyaaf akkas godhee yeroo isinitti dhiyaadhu boloota musliimaa jaalala isinii qabu, kabaja isinii qabu agarsiisa jechuudha. Kanaaf isinillee yeroo darbe fayyoo baga geesse, baga ayyaana geessan, baga geessan jechaa turtan musliimuma taatanii jechuudha. Kanaafuu dabaree keessan kunaanis haala kanaan bareechee isinii deebisaan jira. Baga geessan iidii da'al kila'amti bakeer baga geessan isiniin jedha. YouTube kiyya like na godha, share na godha. Warri har'a video kana dislike gootan musliimotatti inaaftaniitu jedha malee waan biraa hin jiru. Asirratti dislike yoo gootanii musliimotatti inaaftaniitu isiniin jedha. Ana obboleettiin keessanii
Kana si mesang kanira nang kakamasela. Wang ko kopesani. Kumali yoyita nilala bara ofi magesa na sumachi. Ilaaltanii komantii jalatti naa barreessuu dandeessu jechuudha yoo bartan. Kayyoo natti dura isaanii xiqqoo keessa nyaatte kana yoo jettan guma argattaniitu bartaniitu ilaaltaniitu jechuudha. Sakaanillee daftanii bartuu hin beektu. Nya baay'een sin jaalladha. Baay'ee tokko sin kabajaa. Obbolotaan koo jajjabaadhaa hojjedhaa. Guyyaan hin deemti. Hin fiigdi waan ta'eef hin fagaatin jedhiinaa. Hin nuffiinaa. Kana sin gorsaa sinin jedhaa. Waan ilaala. Sakanarraa nyaadhee ilaala. Baay'ee mi'aawaa. Isinitti mul'ata miti baay'ee mul'ata. Maal akka qopheesse ilaaltu sunu. So delicious. Mi'aa. Garuu dheebodheera. Beelallee hin qabu. Dheebuun qaba waan hin ta'eef. Kana dhuguu wayyamneera. Kana fakkaata sinin jedha. Ayyaanni guyyaara ayyaana baay'ee gaariidha. Ayyaana namatti toludha. Anu kun akkanatti ani kiristaana ta'een sababeeffachuudhaan kana qopheeffadhee nyaadhee dhugaan jiranu. Asinitti immoo akkam isinitti tola, akkam isin gammachiisa. Ayyaana nagaa, ayyaana gaarii. Ayyaanatti warra har'aa ayyaaneffatee waggaa kanas wal argu nu haa taasisu. Baay'ee sin jaalladha.